Ummii keenya maal taate yaabuu maaltu akkana si feeddage? Yaabuu meena dhiisi. Dheengadda anumaa masjida keessa taa'ee salaataaf wadda'achu jiru. Osoo wadda'achu jirtuu duuba fonqoltee akkana qoftee caccabte. Silaa akkas taatee gaariidhaami boo sawaabaan itti harkadhaawi. Anumaa taa'ee wadda'achu jiru silkiin jaalallee xiyyaana dawwalamtee beeyta. Hoggaan fuudhee jalaa kaasu. Arraan tana ummaan tiyya laaqana abbaa kiyyaa bakka dalagaatitti geessuu kutte dafii kottuu naan jette. Achumatti udu'a dhiiseetiin salaataas dhiisee haiqaamu jiran fiigaa hoggaan mana dhaqu. Silkii tanaa dawwalte jaalallee tiyya osoo hin taane haadha isiiti. Sihiimi ka intala tiyya barumsa kute jetteet birciqqoo bishaaniin dhugu jirtu mataarra na caccabsitee ulaana cufatanii jaarsaa fi jaartiidhaan akkanan na feeddagan. Yaa bada solloqaa si xiqqeessan hayaa haqabanii halloo tee tana sirraan qoncisin dandamattee hoo ati akkamitti dhalaaftichi salaata rabbii dhiiftee deemte. Doktor akkami nagaya fayyaami mee buuka kiyya kanarra baalaansii hanga jiru naaf laali. Obboleessa maal haasoyta mana baankii jirta ibseete hospitaala jirtaa bar. Tajaajilli nuti laannu tajaajila dhukkubsataa yaaluuti malee tajaajila baalaansii namaa laaluutii miti. Doktor baalaansii ta du'aatiin baanaa bara du'aaf guyyaa meeqaan naa hafee sanii si gaafachuu jira. Sannu gaafattaa duuba deemi warruma buuka biraa baafatte san gaafadhu. Aboo wadaay mee buuca keeka gibbii namaa zabanyaan eeydu saniin qolomata kana dhahiina ajjeese. Hay gurbaa maal haasoyta akkaan umrii tiyya guutuu mana hidhaa keessa tortoru na godhu deemta badaw. Aboo namni tokko sin gaafatu dhahiina ajjeese anaaf barbaadeemi. Way ajaa'ibumaa usaame mucaa maal taate ati maaliif du'uu barbaadde? Guyyaan an du'e guyyuma tokkichaani sabaskiraayibini kiyyaa fi fooloon tiyyaas 100 seentii saniifin du'uu barbaade.